Harka funee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jecha kun qophii keenya simboo aartii torbanitti yeroo tokko isiniif dhiyeessinudha. Qophii keenya simboo aartii ka torban kanaatiin ammoo keessummaa moogeettii muuziqaa jabduu taate qabannee dhiyaanneeti kan nuti jirru Yegillee Siraaj jedhamti. Egaa yuunivarsiitii Jimmaarraa muummee aartiitiin kan isheen eebbifamte sanarratti waan baay'ee kaasneeti kan yeroo gaarii waliin qabaannu jechuudha. Haga xumuraatti akka nu faana taatan isin afeerra. Alalisaa Lamuutii gamoo gumaa kaameraatiin immoo sina lammii na faana jira. Turtii gaarii nu faana qabaadhaan afeerraa keenya. Bagana kan dhufte egaa waamicha keenya kabajuudhaan as istiidiyootti argamtee turtii bareedaa akka waliin taasisuuf eeyyamamoo ta'uu keetiif maqaa daawwattoota Ifeebitiin hedduu si galateeffanna. Hayyee anillee hedduu naa galatoomaa. Bagana kan hedduu. Hayyeen egaa namoonni baay'een yeroo baay'ee namoota meeshaa muuziqaa taphatan hin beekanii namootuma sagaleedhaan akkasumas immoo dandeettiiwwan garaa garaatiin hojjetanidha kan isaan beekan. Mee Yegilleen daawwattoota keenya wajjiniin wal baruuf akkam jettutti Yegilleen eenyudha? Haalli guddina ishee maal fakkaata? Daawwattoota keenya waliin wal bari. Hayyee galatoomaa. Yegilleedhuma. Yegilleen kun Yegillee eenyuti? Yegillee Siraaj Koorsaati. Innaan dhaladhe godina Jimmaa magaalaa Gaarootti. Isaaniin boodammoo kara biyya abbaa keenyaatti deemnee kara Ilootti galle. Normaalee ammallee Bunnoo Baddallee ta'eera. Bunnoo Baddallee aanaa Gachii iddoo jedhamtutti barumsa koo eegalee achitti haayiskuulii baradhee haga 10tti achitti xumure. 12 immoo Baddalleetti xumure. Isa booda kara yuunivarsiitii deeme. Yuunivarsiitii yeroo deemu narsiingii na qaqqabee ture. Isalleen fedhoodheen muuziqaatti dhufe. Osoo gara yuunivarsiitii hin gahin haalli ati fedhii muuziqaatiif qabdu meeshaalee muuziqaa taphachuuf qabdu yookaan immoo dandeettiiwwan hojii aartii adda addaatiif qabdu maal fakkaata ture? Egaa durumaanuu namni yeroo baay'ee hawwisoo keessatti kan hin guddanne hin jiru jedheedhuma yaada almost baay'een keenya hawwisoo ni hojjenna ijoollummaa keenyatti. Anis haaluma sana keessatti guddadhe hawwisoo baay'ee hojjedha ture. Sirba kanallees diraamaa tiyaatirii waan akkasii hojjenna turre. Meeshaa muuziqaallee kanaan dura taphadhees hin beeku. Garuu fedha isaa baay'een qaba. Tiyaatirii ta'e muuziqaa ta'e walumaa galatti aartiidhuma jedhamutti beekna malee adda ba'ee akkasitti barumsaanillee jira jedhees yaaduun ture. Inzaan ijoollummaa kootti kaasee keessuman ture. Isa boodaan faffacaanee hiriyoota keenya wajjin almost ana qofatu ba'ee fakkaata tiimii sana keessa tiimii baay'ee ajaa'ibaa ture. Eessatti ture tiimiin sun tiyaatirii fa'aa akkasuma hojiiwwan aartii adda addaa keessatti kan walitti dhuftanii hojjettan hawwisoo yookaan kan isin keessa turtan maal jedhama eessattidha? Aanaa Gachiiti. Gachii hawwisoo burqaa Dangawaa jedhama. Hawwisoo baay'ee ajaa'iba ture. Hagarraallee maqaa keenya dhaama. Isa booda yeroo diraamaallee hojjennu yeroo baay'ee diraamaa saniin keessatti illee artistii ta'een hojjedha beekta. Ijoolleen hiriyooti koo garri caalu qotee bulaa ta'anii hojjetu. Akka carraa ta'ee agrii baratanii ammas sanaan illee baay'ee ammas walitti haasofna. Baay'ee fedhii aartii namoota qabanudha akchaalee. Ammas sanuma keessa jiru. Waluma faanas kan hojjetaa jiran jiru. Baay'ee namatti tola ture. Amma hawwisoon sun dhaabbatee dhuma jira moo faffacee erga isin keessaa baatanii diigamee jira? Erga nu baanee takkatti fufsiisuu yaalanii turanii amma garuu waan jiru natti hin fakkaatu. Yeroo sana kan nu hojjechiistu nuyi aadaa fi turizimii kan hojjettu Gannat Rattaa kan jedhamtu tokko jirti. Dubaree baay'ee cimtuudha. Aartiin galeeraaf sirriitti beekti. Ndom osoon galateeffadhiin hin darbu. Dhiibbaa sirraa gahaa turte jechuudha. Baay'ee dhugaa ishee ammaaf akkasiin hojjettu akkasumaaf hin taatutti baay'ee na jajjabeessitti turte. Isa boodallee ba'eellee bilbilaanis jabaadhu ati nama akkasiiti naan jetti galatoom jedhaani. Sana booda garuu waan itti fufaa jiru natti hin fakkaatu. Amma garuu andeemee immoo nan fufsiisedha yaada. Dirqama qabda sana deebistee dhaabuu irratti hojii guddaatu sirraa eegama nus gama namaan imaanaa sitti laanna. Egaa haala bu'aa bayii baay'ee keessa dabartee waan hawwaa guddattu waan ta'uu barbaaddu ta'uudhaaf egaa akkuma barataa kamiyyuu Jimmaa Yuunivarsiitiidha kan deemte. Jimmaa Yuunivarsiitiitti akka jalqaba kaastee ogeettii fayyaa ta'uudhaaf
kan carraan si qaqqabe. Mee akkamittiin gara artiitti dhufuudhaaf carraa argatte kana immoo akkamittiin milkeeffachuudhaaf dandeesse? Waan si dhibu akkan sitti medha. Sagantaa digiriidhaan jira jedhee yaaduun ture artiin. Garuu akka baratamu immoo niin beekan ture. Karaa kamiinaan baradhee baay'ee barbaadan ture beektaa. Inzan mucaan hiriyaa kootii tokko jira ture kan waliin baranne. Argee natti mee beeksisa wayii ba'ee jira. Akkas naan jedhe osuma barannoo innis narsiinginaa waliin barataa ture mucaa Jimmaati. Akkamiinaa akkas muuziqaa tiyaatirii waan akkasii ba'eera. Osoo dorgomtee ati sadhiistee too kana barattee naan jedhe innis. Ta'ee baay'een barbaada malee meerreen jedheeni hin deemne galmoofne lachan keenyayyuu akka carraa ta'e inni kufee. Dorgommii sanarraa. Ani immoo niin darbe. Mee osoo atis akkuma tasaa carraa kana argattee hin dabarree kufteettatee barnoota neersingii ogummaa fayyaati ogummaa jaallatamaadha innis osoo kufteettatee maal goota turte sa'a sanatti? Murtee akkamiin fudhatta turte? Dhugaa dubbachuudhaaf narsingii sanaan ittiin fufa jedhee yaadu. Qalbiin kun artiidhuma irra jira, artiidhuma hin baradha. Maatiitti illee hin himne beektaa. Maatiin baay'ee hagan eebbisamee bahutti hin beekan turan. Waan narsingii baradhutti fakkaataa ture. Akka kana dhussite. Maatii baasirraan gahumoo maaliif? Yeroo muuziqaa jedhamu namni maal yaada sirba yaada baay'ee. Garuu nuti sirba miti kan barannu saayinsii baranna waan ta'eef. Mucaan kun abbaa qalbii jedhu abbaa kootiin. Intalli abbaa qalbii kun sirba barattee as maalii ta'uuf safara keessa jira. Sodaan sanatti jira. Kanas sammuudhuma maatii eeguudhaaf jecha malee dhiibbaan irraa hin gahan akchaalii garuu jararra dhiibbaan gahuu hin danda'a asii galee kana jedhee. Erga barattee baatee maatiin kee ilaalcha akkamii yookaan barumsa kee kanaan eebbifamtee gaafa baatu yaada isaanii maal ture? Akkamitti simatan? Isaan maal godhu kana barattee maal goona haa ta'u milkaa'eedhanii eebbisanii. Dhufanii masii eebbisanii yeroo masii eebbisuu dhufan illee barataadhuma barattuu neersii turteedhanii masii eebbisuu dhufanii jalqabu. Eebba kooyyuutti nimne waan silma nama si waamne eebbi kooyyoo akka ta'eyyuutti nimne. Egaa yuunivarsiitii keessatti namoonni eebbifamuudhaaf dharraa baay'ee qabu. Yeroo sanatti maatiin koo yoom dhufanii na eebbisu jedhu ati garuu waan dhositeef nu hin galle maaliif? Dhuma jedhee yaadu jalqabbii waan ta'eef sichis karaa dheeraan na eeggata. Amma kanas miti seermooniin sun anaaf waan ta'e hin beeku. Akchaalii seermoonii baay'ee hin jaalladhu. Seermoonii waan akkasii baay'ees hin jaalladhu. Hin fedhus. Kanaafuu waan baay'ee hojjennee eebbisamuu wayyuu jalqabarraa yeroo dadhabsiisu ta'a maatii. Tole egaa waan baay'ee kaasuu dandeenya kanarratti. Egaa waa'ee meeshaa muuziqaa Oromoo irratti yookaan waa'ee meeshaa muuziqaa addunyaa wantoota garaagaraatu jira sanarraa waan baay'ee kaasna jedheen yaadame. Wantoota meeshaa muuziqaa vaayoliiniin alatti maal fa'a taphachuu dandeessaa? Yuunivarsiitii keessatti barnooteetii gama muuziqaatiin argatte maal fakkaata? Egaa yuunivarsiitii seenuun koo tokkoffaa akkan meeshaa jiran beeku na godheera. Saayinsii isaa akkan baru na godheera. Akkan sitti medha yeroon yuunivarsiitii yookaan immoo kutaa muuziqaa sana seenu meeshaa takka illee hin taphadhu. Maqaa kanaallee vaayoliinii illee hin beekun ture. So filadhaa jedhanii maaltu filatama? Meeshaan filatame meejarii maayinarii jedhamee baratama. Maal filadhaa jennaan maal filadhaa noo waa tokko kan beeku manaa kennaan jedheen. Inzan filachuun dirqama jennaan kiiboordii beeka kanaan dura maqaa isaas beeka ilaalees beeka. Xiqqoo ishee al tokkos yaadeen ture garuu baay'ees miti. Torbee tokko waan akkasii kanaaf isa maaf hin baradhee kiiboordiin jedhee beekta. Kiiboordii jennaan kiiboordiin jedhamu piyaanoo jedhamadha. Kiiboordiin baratamu achitti. Isa booda piyaanoo filadhee. Piyaanoo hojjechuu dandeessa jechuudha taphachuudha. Meejarii godhee filadheen ture inni nan qaqqabne vaayoliinii na qaqqabee. Piyaanoo maayinarii baradhee meejarii immoo vaayoliinii baradhee. Inzan maasinqoo immoo tiraadishinaaliitti baradhee. Meeshaalee kana gaa irra naannoo. Kana hundumaa waan baay'ee irratti hojjechuu dandeessa jechuudha. Vaayoliiniin kun wayita taphatamu akka jalqabbii isaati saayinsiidhaan eessatti jalqabee faayidaan muuziqaa keessatti qabu immoo ija saayinsiittiin barattee maal fakkaata? Vaayoliiniin kan jalqabe Xaaliyaanii keessatti jalqabe. So yeroo baay'ee gadda irrattis gammachuu irrattis
baay'ee sagalee nama marartu qabdi yoo dhaggeeffatanii jiraatanii akkuma dhaggeeffatan sanii irratti fayyadamu orkestiraa kan jedhamu immoo jira akkuma big bandii ta'e garuu string family qofaan kan taphatamu violiniin jira violiniin ishee dhumaadha ittaanee viola ka jedhamu jira kanarraa immoo xiqqoo ishee furdata ittaanee immoo cello ka jedhamu jira ta'anii akkasitti taphatan sanii guddaa humna namaa gargaara inni double bass dhaabbatanii taphatu sammuu jara afran kana jira string family jedhamu jarri yeroo baay'ee waliin deemusi waliin taphatamus baay'ee miidhaginas qaba orkestiraa sanarratti baay'ee itti fayyadamu aadaa keenya miti actually garuu waan keenya immoo maaliif ittiin yaallu isa jedhutti yaaluudhumarraan argamamti jalqabama fakkeenyaaf maseenqoo fa'aa kirniisaa kana jijjiirrattee akka inni si dhufuu danda'u itti sirreeffata vaayolinii kana sirreeffachuudhaan yookaan immoo akka harka ofii irratti itti mijeeffatan maal fakkaata salphaatti baruu danda'a namni kamiyyuu kana salphaatti illee baramu incimti jechuun akka ilaalamtu kanaa miti maaliif amma akkuma asitti argitu wanti itti barreeffamee jiru hin jiru akkuma keyboardii fa'aa yeroo ilaaltu kiinsaa ifatti jira miti kun amma akka jiru waluma fakkaata stringiidha stringii 4 qabdi garuu maalidha stringiin tokkoon kun maqaa mataa isaanii qabu inni furdaa gamanaan jiru maal jedhama inni kun amma sool jedhama sool yookaan gaa isa jennu ji jechuudha ittaane immoo ree jedhama kun immoo do ree mi fa sol asiidoo keessatti jechaadha ree yookaan immoo di daa jechaadha inni ittaane immoo laa jedhama a jechuudha or e jechuudha inni ittaanu mi jedhama i jechuudha walitti dhufee maal taa'e kun walitti dhufee amma sagalee nu barbaadu amma waan piyaanoodhaan taphattu mara kanaallee taphachuu dandeessa yeroo qubaan itti bubutu intervaalii yookaan fageenya quba keerraatiin sagalee isaa gurraani baay'ee way vaayolinisti yeroo taatu gurra dhabaqa gurri keen hojjetu taanaan gurra yeroon sun jedhu haasaa kara deemaa dhaga'u miti diiteelii muuziqaa sana dhaga'u qabda gurra qabaachuu baanaan hin cima baay'ee gurra lamatu jira jechuudha saayinsii kana keessa gurri kana dhaga'uudhaaf saayinsii muuziqaa barachuutu dirqama moo maal jechuudha? Ayi walitti hin dhufu barachuun saayinsii isaa barachuun dirqama miti gurraaf maaliif yoo jette amma artistoota gurguddoo keenya jiruumi garri caalu baratanii miti muuxannoo dhumaan fidan sana immoo gurraan fidan baay'ee way namni gurraan hojjetu baay'ee perfectiidhaanaaf sabarete iyyuu hin caalaanaaf namni gurraan hojjetu maaliif saayinsii isaatu irraa hirrate malee waa hunda waan namni barate hojjete caala hin hojjetu baay'ee way gurra isaatiin dhaggeeffatee sammuutti qalbeeffatee hojjechuu jechuudha. Sanumayyuu hojiitti jijjiirama malee saayinsii wajjin kan walitti fidu hin jiru. Saayinsii wajjin kan walitti fidu amma akkan siin jedhe maqoolii salaafaa yoo saayinsii isaa bartee gadi fiduu hin dandeessu. Haalumti boca vaayolinii kana akkasittiin gaafa ilaaltu waan nama harkisu wayii fakkaata. Bocni isaa itti yaadamee saayinsiidhumaan kalaqamee waan hojjetamus fakkaata moo miti? Atiraaktiviidha yeroo ilaaltu. Durbuma bareedduu hin fakkaatu. Durba ol kaasaa jirta asirratti. Wal fakkaatu. Baay'ee ol fakkaatu garuu. Kanaafuu akkan silasiin jedhe yeroo gammachuus yeroo amma cidha fa'aa irratti birthday fa'aa irratti itti fayyadamu kanaaf yeroo ilaalamu akka barteetti biyya keenyatti dubartootatti gara caalatti taphatu. Garuu alatti immoo dhiirolliinis hin taphatu garuu biyya keenyatti waan ta'e hin beeku dubartootatti baay'ata maybe waan ishiin durba fakkaatu. Meegaa utuu lafa hin kaa'anii tokkumarraa yookaan kan gammachuudhaaf yookaan kan dhaloota guyyaadhuma dhaloota nama wayisa beeffannee irratti haasofnaa ammaaf riitimii ittiin kan gammachuu ittiin ibsan irraa daawwattoonni keenya utuu sirraa dhaggeeffatanii akka isaan hawwii guddaa qaban abdiin qaba sanarraa irra nuuf buusi.
Wah, baay'ee namatti tola. Wayita kana rukuttu wanta taphachuudhaaf ergaa sammuu kee keessa jiru baastee asirratti akka inni dubbatu taasisuudhaaf hagam keessa keetiif harki kee qindoominni muuziqaa kanaan wal faana akka deemu turtii hagamii gidduutti qixooftee hojjechuudhaaf siyaan ja'a. Egaa muuziqaan fiilingidha baay'ee waan yaaddu ifatti baastee hojjechuudha. Yeroo sirbitus waanuma yaaddu bakka itti baastee sirbitaame yeroo taphattus akkuma sana waan keessa kee jiru waliin ispiriitii tokko keessa galta. Si fuudhee deema. Yeroo namni asitti waa dubbate maal jedhe dhaga'uu dhiisuu dandeessa baay'ee maaliif miira keessa galta. Yeroo miira keessa galtu immoo muudii mataa keetiin deemtaa malee waan biraallee haga dhaga'uu dadhabdutti taasisuu danda'a. Kanaaf uma yaaddu achitti ibsita jechaadha. Sirboota namoota biroo fakkeenyaaf amma masiinqoodhaan isa ta'u kiiboordiidhaan qophaatti sirboota namarraa fakkeessanii meeshaa muuziqaa qofaan hojjechuun ni jiraata. Vaayoliiniidhaan ati sirba nama kan aartistii makamiyyuu jechuudha. Qophaa isaatti ittiin hojjechuu ni dandeessa moo wayi saayinsii isaa keessatti ni danda'a? Saayinsii isaa keessatti baay'ee nuti kan baranne kilaasikaal jedhama. Kilaasikaal jechuun jenerii muuziqaa keessaa tokkodha. Akkuma jaaz jennu akkuma bluuz rook warreen jedhaman jenerii isaa keessaa tokkodha. Kilaasikaalii yeroo barattu immoo maal ta'a beektaa? Baay'ee limiitir taata. Waan barbaadde haasa'uu illee hin dandeessu. Waan barbaadde taphachuu hin dandeessu. Waan si barreeffameen alatti taphachuus haasa'uus hin dandeessu. Maaliif seera kilaasikaaliiti sun. Amma yeroo dhuftee immoo jaazii ilaaltu firiidha, firiistaayiliidha jaaziin. Waan na barbaadde hojjechuu dandeessa. Inzeen kilaasikaalii barachuun keenya nu qabee jira beektaa. Na yaadadha waggaa sadaffaa waggaa lammaffaa semisteera lammaffaa waan akkasii keessa sirba tokkoon hojjedha vaayoliiniidhaan beektaa. Barsiistuun koo dhuftee baay'ee natti dheekkamte. Akkamuma sirba hojjetta waan si barreeffameen ala jettee eerraatii biinaa kenniteetti gireedii haga kana ga'eerranna. Inni immoo dhiibbaa sirraan geessisa maaliif ba'ee kilaasikaalii miti nan hojjedhu sii galee waan barreeffamu osoo hin taphadhe amma uummanni koos hin beeku inni biraas na hubachuu dhiisuu danda'a maaltu sagalchi maaliif aadaa isaa miti sii galee mi kan namaati. Nama baratee yookaan kilaasikaanii sana nama beeku malee si hubachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf ani immoo ba'ee kan hin hojjedhu waan uummanni koo beeku ofiillee waan beeku malee inni rakkisaa ture garuu. Nama sirboota fakkeenyaaf sirboota artistoota keenya yookaan sirboolleewwan Oromoo keessaa kanatti baay'ee jaallattee yeroo shaakalaas haa ta'u yookaan immoo yeroo biraa waltajjii fa'aa irratti yookaan bakka biraatti ittiin hojjettu sirba kam ture? Yeroo baay'ee sirboota Dooktar Alii Birraa hojjedha. Baay'ee miidhagus baay'ees nan jaalladha. Namni hin jaallatin hin jiru kan isaa. Inzeen yeroo baay'ee sanii shaakaluutti iyyuu eegalanii. So ofuma tattaaffiidhuma kootiin siin jechuu barbaadeetani malee yeroo barannu sana saayinsii isaan alatti isa barreeffameen alatti hojjechuun hin danda'amu. Gaafa baatu saayinsii isaatiin alatti immoo uummanni koo waan inni gurraa qabu kanaan yoo itti agarsiise kan jettu immoo akkuma maqaa isaa turte hin jiraata. Kanaalii birraa keessaati kilaasikaalii wayii osoo waliin jenne yaadaan alii birraatti nu geessine. Hayyee ni dandeenya.
lasee beetti. Waan baay'eedha kan nama yaadachiisu humni muuziqaa aga kana guddaadha. Egaa yeroo garaa garaatti walaloo adda addaa waliin waltajjii irratti yeroo itti hojjettu ni jiraata. Sirboota adda addaa waliinis akka hojjetaa jirtu qubanan qaba. Gaheen meeshaaleewwan muuziqaa akkas akkasii wallee Oromoo keessatti dhufanii itti dabalamanii wayita hojjetaman humni inni yookaan immoo mi'aayinni inni wallee Oromoo keessatti dabaluu danda'u bifa saayinsiitiin akka ogeettii tokkotti maal fakkaata? Egaa maalidha amma walaloo jettee fi waltajjii guddaas ta'ee xiqqaas ta'e asumallee teenyee ta'e namni tokko walaloo qobaasaa dubbisuurra osoo amma waliin taanii namni tokko osoo walaloo saniin dubbisu animmoo osoo muuziqaa sana taphadhee muuziqaa walaloo sana fakkaatu maybe walaloon sun kan nama gaddisiisu ta'uu danda'a gammachiisu ta'uu danda'a waan garaagaraa ta'uu danda'a taayippiinsa so taayippii sanaanii muuziqaa walaloo sana fakkaatu sigaleera yeroo deeggaramu harka tokko qofaan deemuutti harka lama yeroo ta'u sagalee baasamti akkasitti so miidhagasii isuma dhugaa immoo nama fuudhee deemu paaworii akkasii qaba baay'ee muuziqaan qobaasaas si fuudhee deema at the same time walaloo wajjiniin immoo yeroo ta'u fiilingii biraa keessa si galcha isuma dhugaa taate akka iddoo sana waan jirtuutti agasti fakkaatutti akkasitti deemuu dandeessa baandii irrattis immoo variationii yeroo uumu instrumentiin jiru hundiyyuu aga waan arganne osoo fayyadamne miidhagina inuma nu dabala malee wanna biraa hin qabu barteen akkasiillee osoo jiraate osoo itti fufaa deemne osoo guddisaa deemne artistoonni keenya illee variationii kana osoo fayyadaman stage irrattis yeroo hojjetanu baay'ee miidhagsa osoo barsiifne immoo kan nu caalus hin jiru jedhee nu fayyada. Meeqa waan yeroo baay'ee akka Oromootti rakkoota ta'u waan tokko hin jalqabama namni nama sana tumsu waan sana harkaa fuudhee itti fufsiisu hin jiru. Fakkeenyaaf amma maseenqoon meeshaa aadaa muuziqaa Oromooti. Garuu yeroo ammaa kana dhaloonni itti fufsiisee shaakalee akka namoota kanaan duraatti hojjetaatii hin jiru. Akkasuma dhaloonni akka keessan immoo kan saayinsii isaatiin barattan akka itti fufuuf taasistanis hojiiwwan biraa biratti adeemsaadhuma jirtu garuu dhaloonni meeshaawwan muuziqaa akkasii barataa saayinsii isaatiin immoo kunuunsaa akka deemuuf aadaawwan meeshaa muuziqaa Oromoo keessa jiran akka hin banneef namoonni meeshaa muuziqaa taphatan maal gochuu qabu gama manneen barnootaatiin manneen barnootaa gara gadii jiraniin akkasumas kan yuunivarsiitiis jiru akkasuma aadaa fi turizimiiwwan kan godinaa kan aanaadde jiru akka barattuu yookaan immoo ogeettii meeshaa muuziqaa tokkottis akka nama saayinsisaa baratee bahee tokkottis dhaloonni maal gochuu qaba gara fuulduraatti immoo maal ta'uu qaba jettame. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Anillee waan sammuu kootti yaadudha baay'ee wayi. Maaliif gahee koo hin ba'anne jedhee yaadanillee hagatee tattaafachaa hin jiru of course garuu innan itti deemaa jiru uumaan baradhee ba'e amma meejarii kooti meejarii sana fuudhee deeme garuu kara kamitti immoo uummata kiyyaatti deebisee amma fakkeenyaaf maasinqooniin taphadhe siin jedheera. So sanaan garuu haga kana ergan ba'e almost hin taphanne jechuu nan danda'a ittiin baradhe malee. Maaliif badeera baqa siigalee irraanfatamaas jira akka jette garuu kun immoo gahee keenyadha. Osoon ambaase amma osoon taphachuu jalqabe waan akkasii jira jedhee namni biraas immoo na duuka bu'uu danda'a jedhee dhuma yaada. Of course hin ta'a ammoo meeshaan muuziqaa kana ammallee gabaatti hin baane yookiin immoo hummanni hin beekne kan qe'ee keenya keessa jiru jira baay'ee wayi namni ta'e al tokko meeshaa wayii na gaafate baay'een saalfadhe maaliif nama sana ilaallatu ture hojii koo ture kun kanaaf jira baay'ee aadaan keenya ittiin bu'amne keenya dhiisnee ala baanii hojjechuu dhiisnee osuma ofitti deebinee anumarraa ka'een siin jechaa jira dhaloota dhufus barsiisaa nutis immoo waan qabnu bareechinee jabeeffannee osoo deemnee manneen barnootaa irratti illee akkuma koorsii tokkotti dur I think fudhannee irratti kutaa sadaffaa muuziqaa garuu yeroo muuziqaan sirbitaa bakkee baatee taphattaa malee yookaan saayinsii isaan barattu yookaan aadaa keen barattu inni sun osoo jijjiiramuu danda'e mootummaan illee kan irratti osoo ilaalcha. Amma yeroo akkuma ati kaastee yeroo barnoota barannu muuziqaa inni na yaadachiiste jechuudha.
warri geerarsa beekan carraa kanatti fayyadamanii geeraraatii turanii warri kaan immoo kubbaa taphatu sa'aatii muuziqaatti akka koorsitti ilaalamu saniif sun dhiibbaa geessisee ni qabaata kana keessatti akkuma tu jette qaamni dhimmi ilaalu ofitti fudhachuu qaba. Suma dhugumaa osoo ta'e wanti muuziqaan keenya wanti muuziqaan guddate jechuun aadaan tokko guddate jechuudha baay'ee aadaa kee kara caalu kan ibsattu muuziqaadhaan artiidhaan. Injan sana ilaalcha irratti itti fayyadamu jenna gama keenyaatiin egaa akkuma amma kaasaa turre waan baay'ee keessatti akka hirmaataa jirtu quban qabame haga ammaatti sirboota meeqa waliin gargaartee hojjetteetta hojiin kee sirboota meeqa keessa jira gara fuulduraatti maal fa'aa hojjechuudhaaf karoora qabdas kan sirba keessa jiru. Sirboota illee baay'ee miti garuu akka kiyyaatti yoo rabbi na gargaare instrumentaalii yookaan immoo akka barteetti kilaasikaal jedhamu kilaasikaaliin jeneriidha garuu immoo barree kilaasikaal jenna kilaasikaaliin jedhamu instrumentaalii jedhama instrumentaalii jechuun maa inni muuziqaa yookaan sirba namichi tokko sirbee ati immoo meeshaadhaan taphachuu jechaadha. Sanaan hojjechuutti hin jira akka albamaatti afaan oromoo warroota sirboota duriis ta'e kan amma jiranus kireetivitii mataa kootis dabalee yoo rabbina qarqaaree albamii jalqabee jira waliin ilaalla. Waan baay'eetu harka kee jira jechuudha. Gama meeshaa muuziqaatiin dhaloonni akka barataniif yookaan instituushinii wayii nama biraa waliin dhaabuu yookaan dhaabbilee yuunivarsiitii waliin wal taatee hojjechuu aadaaf turizimii naannoos haa ta'u kan godinaa waliin gabbuutee hojjette waan Afrikaa qabatte kun qophaa kee harka sirkatti nafneef yookaan hiriyoonni kee qofti kan qabatan akka nafneef waan yaadaa jirtu qabda gara fuulduraatti immoo caalistee qophaa rafiitii yuun qabu. Ai seriously namni tokko namni fedhii aartii qaba jedhee yaadu yookaan qabu tokko hundiyyuu at least osoo meeshaa muuziqaa tokko waanuma basic ta'e tokko osoo barate jedhee yaadan akka kiyyaatti weellisaas haa ta'u maalis haa ta'u maaliif weellisaas yoo taate meeshaa muuziqaa yeroo beektu akkan siin jedheedha fiilingiidha gurra waan ta'eef isuma sirbu harkaanis taphata waan ta'eef eessayyuu deemee akka barbaadetti hojjechuu danda'a ofiis akka barbaadeef shaakalsiisa waan ta'eef akka propoozaalaatti instituutii akkasii yoo abbaa qabeenyaas ta'e mootummaas ta'e nu gargaaree egaa gara fuulduraatti waan ilaallu ta'a iddoo garaagaraa galchinee jirra. Tadeemaa jirta jechuudha. Afaan Oromoodhaani muuziqaas tiyaatiriis fakkiis uumaa aartii jedhamu hundayyuu akkuma instituutii tokkotti banamee namni yoo xiqqaate ji'a 3 ji'a 6 barate waan beezik ta'e tokko qabatee akka ba'uuf meegaa sinis nu gargaara. Walumaa wajjin jirra egaa meeshaa kana lafaa kaasneeti amma kabajaan waan tokko waliin jennee daawwattoonni keenyas nu eegaa jiru. Umarrattis ittiin kan isaan geggeessinuun muuziqaa kilaasaalii bareedaadhaan irraa nu buustee daawwattoota keenya ittiin geggeessita. Egaa waan bareedaa waan baay'ee akka kaasaa turre abdii guddaan qaba. Ati isaas dhuftee yaada bal'aa kana akka waliin taa'es nu fayyamamaa taatee waan dhufteef si galateeffannaa. Dhumarratti garuu akka nagaa dhaamuuf nu ta'utti mee kilaasikaaliin waan daawwattoota keenyatti nagaa nu dhaame. Instrumentaalii jennu? Ati sarraa jalqabdee instrumentaalii jedhu. Kilaasikaaliin jeneriidha.
Egaa hedduu galatoomii sababa yeroo keenyatti fayyadamuudhaan waan baay'ee kaasna turre garuu sumarratti kan guduunfinu ta'a. Qacaraa kanatti ammoo nama galateeffachuu barbaaddu isa ta'u yookaan waan hafe jettu dubbachuun qaba kan jettu yoo jiraate daqiiqaa tokkoon siif kennaa dhaamsa yookaan ergaa dabarfachuu dandeessu carraa kanaan. Hayyee sinis galatoomaa sin warraa kana. Maatii koo galateeffachuu barbaada. Sababa akkuma kana. Dursa waaqayyoodhaan ni beekamaadha. Dhugaadha. Kanaafuu hojii gaariidhaan immoo uummata kana waliin taanee aartii keenya hin guddisna. Jijjiiramaan finnee yaada. Rabbis nu gargaaru. Hundi keessanuu kanaa galatooma. Hayyee hedduu galatoomi ulfaadhu. Hayyee. Egaa daawwattoota keenya qophiin simboo aartii keenyarraa kana fakkaata ture. Yegillee Siraach dhimma muuziqaa irratti akkasuma saayinsiidhaan maal fakkaata kan jedhu hojiin isheen hojjechaa jirtuu fi gara fuulduraatti hojjechuudhaaf jirtu immoo kan isheen of harkaa qabaataa jirtu maal akka fakkaatu kan isin biraan gahaa turreerra waan baay'ee hubattanii barattaniitu jenneeti kan nuti abdannu akkasuma humna muuziqaan qabuuf saayinsii muuziqaa keessatti immoo ija muuziqaatiin maal akka fakkaattu isin biraan geenyeerra jennee abdanna. Egaa torbee immoo qophii simboo aartii biraatiin wal agarra. Agasitti nagaa ta'a isiniin jechaan lalisaa lamuun ture. Gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin ammoo seenaa lammiin afaana ture. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa qophiilee FIB afaan waliin yeroo gaarii.